Yeroo abbaa warraa si fuudhu dubrummaa qabdaayi. Asta. Filataa fuudhuu fi waggaa jaamana hidhaa keessatti adabamuu jaarsee. Gaaffii ajaa'ibaan na gaafatte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota chaayinaa marruu shanfattaatan hundi keessanuu har'a qophii addaa isinii qabadheetiin dhiyaadhe. Qophiin tiyyataniin an isinii qabadhee dhiyaadhe tan duraan Ummu Afnaan gama chaayinaa sirra nama afeertee footoo gadhiiftee yaada keessan komentii isin jalatti ibsattan isiniif dhiyeessaa turte. Arraan tana ammoo isii yoo maaliif hin dhiyeessine yaada jooni isii isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma isin komentii jalatti gartee yaada isiif dhiyeessitanii gaafii teessan isiif dhiyeessitanitti anis gaafii isin dhiyeessitan waan baay'ee taate jecha gaafii san keessaa garii filadhee hanqa gartee babbareeddu joo filadhee isiif dhiyeesseetiin jira. Gama gaafii teessanii deemuun duratti isin mee maal isiniin jetti yaada kee? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota marruu shoo takimmoo Afnaan Orotub. Arraan tana akkuma beekamutti an nama qophii anaa dhufu nama dhiyeessuudha. Tahee garuu qophii anaa dhufu nama dhiyeessuu akkuma nama dhiyeessuutti akka beektanitti garuu nama maa dhiyeessaa ol ta'a atu anaa dhufu irratti maaliif harkamuu dhabdee jedhanii footoo tiyya gallakkisanii turaniigaa. Ammeega walumaanuu karaa gaafiilee teessanitti haa deemnuun isiniin jedhu. Egaa akkuma gaafii dhiyeessitanitti wal duraa duubaan gaafii teessan isinii dhiyeessinaa. Gaafii duraa irratti obsee tan jaamtuutu argama. Obsee ishii galatoomii marruu gaafiin takkaffaa ta'e isin dhiyeessitee biyyi dhaloota keetii eessa? Lammaffaa erga biyya ormaa dhufte waggaa meeqa? Deebisii tattiyaantus gaafii isitti idaana. Egaa hordoftoota kiyyaa bakkee dhaloota kiyyaa magaalaa Kombolchaa jedhamti. Kombolcha Harargee Harar jala Adaree fi Kombolcha waliin dhiyoodha. Maaliif Kombolcha lamaa jira. Ani Harargee Adaree takki immoo Adaree jalatti tadhiyaa jala jirtu jechuudha. Magaalaa sanitti ittiin daladhee bakki itti guddadhe immoo Jabuutii obboleettii biratti xiqqeenya kiyyarraan obboleettiin jala fudhatte jechuudha. Akkasitti if bira na guddistee hagana gaafiin itti aantu immoo eega biyya ormaa dhuftee hagam takkaa jettan. Eegaan biyya ormaa dhufee waggaa 8 ammaan tana waggaa 9 deema. Gaafiin sadaffaa obseen akkuma itti aantutti itti fuftee jirti. Diraamaa Masaanuu keessatti mudannoon addaa kan si mudate ni jira. Diraamaa Masaanuu keessatti mudannoo tameen na mudate. Mudannoon hin qaba Masaanuu keessatti. Diraamaa Masaanuu keessatti wanni na mudate hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waan hin afaan ta'e. Akka itti aanutti gaafii afraffaa dhiyeessite Ummu Kaanusii fi Roozaa jechuutiiti. Zooraa kamirra jaalattaa? Ummu Kaanusii fi Roozaa ta'e. Jechuun Roozaallee wallahi hedduu takkaan jaaladha, hedduu takkaan kabaja. Nama Yaman jiran hundaa'uu hiriyootaan hedduu takkaan jaaladha, hedduu takkaan kabaja. Garuu Roozaa dura waan hiriyyummaa jabduu Ummu Kaanusii waliin qabnutti Ummu Kaanusii waliin qabnuuf jecha Ummu Kaanusiin irra filadhaa jechuudha. Roozaallee akkasumatti hedduun jaaladha, hedduun kabaja. Hayyeegaa gaafiin sifan akkuma itti fuftetti jirti. Gaafii baay'ee waan gaafatteertu jecha. Gaafiin isii tan jahaffaa eessa yoo jiraatte sitti tola yookaan biyya kana osoo jiraadhee tahee kan jettee hawwitu biyya kamii? Egaa ani yoon Finfinnee Oromiyaa keessaa Finfinnee Adaamaa yoon jiraadhee natti tola. Garuu irra caalaa dhugaa dubbachuudhaaf biyya alaatiin filadha. Eessa biyya alaa? Ameerikaa, Kanadaa. Maaliif achi jaalatta? Oromiyaan hin caaltu? Jechuun Oromiyaa caala garuu waaniin durirraa biyya lamaan tana hawwaa tureef jecha achis gahee arkee Rabbi si haa geessu gaachi. Hayyeegaa gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Gannoo Oroo Tube kan jettu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee isin jetti. Ayyaan koo si jaaladha rabbiif jecha. Ana olitti rabbiin si haa jaalatu mee kottu
subscribe naa godhi. Takkaffaa gaafiin isii takkaffaa ayyaantiyya yeroo pirankii nama gootu maaliif namatti dheereessita? Daftee namatti hin himtuu maaliif nama dheereessita? Egaa yeroon pirankii hojjedhu jechuudha wanni nama dheeressuuf nama san likkitti irraa dalaguuf jechuudha. Waan takka dalagdee daftee pirankii hojjetteen sittin tolu isaanitti illee hin waan hin tolleef jecha namni san waggaa pirankii hojjettu teeshiin addaa keessa seenuu qaba sammuu isaa jechuudha. Saniin itti dheeressa. Gaafiin lammaffaa maashaallah rabbiin imaana keessiif haa dabaluu garuu maaliif masaanuu jibbitaa? Afnaan ta'e rabbiin siifaa guddisuu naaf dhungadhuu naaf jiraadhu sanyii toosin jaaladhaa. Maaliif masaanuu jibbitaa? Egaa wanni masaanuu jibbuuf ani masaanuu waan hin jaalanneef gonkumaa'u Arabicha osoo hin taane nama biraa hajaartiin irra fuudhee jechuu giseen dhageeyu hedduu takkaa hinaafamush jaarsa xiyyaaf osoo hin taane nama biraatiifuu dhalaa biraatiifuu hedduun hinaafaa jechuu maaliif waan hin masaanuu sana jibbuuf nama jaarsa namaa jaalatu keessaafu nama jaarsa namaa jala deemu akkuma masaanuutti waan ta'eef jaarsa xiyya ragee osoo hin taane ragee osoo hin taane nama biraa kan rageefu hedduun aara hedduun cinqamaaf. Hayya gaasaniif jechuu jaarsa jaalate yoo. Baratudha. Gaafiin itti aantu Asteer Abarraa ta'ettu gaafii takkaffaa irratti guyyaa dura YouTube irratti viidiyoo gadhiiftan laayikii meeqa argattee subscribe gooyin? Jechuun guyyaa dura YouTube irratti viidiyoo gadlakkisnu duraan dursee duraan safaan wajjin eegalle saayiba isaa tokko jira. Inda seet kana eegalee viidiyoo takka maree gallakkisee naaf fakkaata. An diraamaan dura irra seenee diraamaa hiriyaa sobaa kajoo. Hiriyaa sobaatimi? Maallaqaa mana osoo nan garaa qabu jechuudha. Inni an dalagaa dhufee maallaqa narraa fuudhee alatti deemee maallaqa baballeessee anaa manaamaan saayiba isaa sadaqaa kadhatu manaamaan arge sanirratti diraamaa haajee eegalee sanirrattuu gaa hedduu diraamaa sana hedduu jaalatamee laayikii subscribe hedduu nu fidee garuu eegaaf naan dalattee waa hunda arganne. Laayikii karra argattee fi subscribe karra argattee. Sani diraamaa sanirree. Sanuma eegaa gabaabdutti. Angaruu sanii mitiin jaa. Kameeyye. Diraamaan dura eegallee sanii miti. Diraamaa Ramadaanaati. Sanneen indiis faallaa ramadaana. Haa diraamaan dura eegalle. Lottu subscribe dabalee waa hundaa kan nu beeksisee dura sanii. Akkanaatti waan irraanfattee jechuudha. Lammaffaa gaafii lammaffaa abbaa mana kee moosiitu irra jaalataa. Lachuu waluma jaalanna garuu. Anis tuyyumaan beeka gaanu anumaa jaalatan fakkaata. Hayya gaafiin sadaffaa akkuma itti fufatti jira tana guyyaa biraatti isinii dhiyeessinaa eenyu irra jaalataa. Gaafiin sadaffaa waggaa meeqa booda gara biyyaa galuuf barbaadde yookaan yaada qabdaa? Jechuun waggaa meeqa osoo hin taane inshaallah bi'inillah amma yoo haalli kanuu mijaa'u taate biyya teenya galuu feena garuu amma yeroo akkanatti rabshaan jirtu osoo hin taane biyya teenya irraa rabbi tasgabbii argachiisee hayyoota keenyaas nuuf baasee wal taasisee biyyi teenya gizee dimokiraasii amma akka biyya namaa tana keessa jirru tanatti gizee argannetti ni galla inshaallah tana hundaa dhiyootti nuuf haa godhu biyyi teenya akka biyya namaatitti firiidamii argannaan galuu yaadumaa qabna jeetii yaada. Hayya gaafiin afraffaa ijoollee meeqa godhachuu barbaadda? Kana booda xumuramte baay'ee namatti tola. Jabaadhaayee jetti isiin asirratti marteetti. Ijoollee meeqaan barbaada? An garuu ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf afuriin fadha dhiira lama dhalaa lamaan fadha. Akkas jechuudha. Hayya gaasii haa hannu. Qashtii baadiyyaa ta'ettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Marru yookaan Abu Afnaan fi Ummu Afnaan umrii nuuf dheeradha siin jetti. Gaafiin isiin qabdu takkaffaarratti Ummu Afnaan erga biyyaa baate waggaa meeqaa deebistee jiran fakkaata viidiyoo kana dura yoo daawwatte maaliif viidiyoo dheereessu ta'a. Lammaffaa biyyaa ba'uuf maaltu sababa siitee kanumaa gaafiin kiyya galatoomii. Egaa biyyaa ba'uudhaaf wanni sababa naati jechuudha. Micoota akka jirata hiriyaati jira. Ammaan tana suuti jirti isiinis namni biyyaa bahuudhaaf sababa natti jechuudha. Gara Yaman dhufuu ta'u gara Yaman dhufuu isis sababa natti irra guddaa maaliif
mucoo hiriyaat yaasan hedduu takkaan jaaladha hedduun jaaladha nuti akka firaasii akka hiriyaatis jechuudha amma suudii jirti isiituu biyya tana dura dhufe osoo nani hin deemin jee booyuu na jalaa baddee biyya tana dhufte akkas dhufteenis akkasumatti nama naagoote akka na fiddu tan nagoote biyya tana akkaan dhufu tan nagoote hiriyaat yaasan sababa tanaa taate tana jechuudha gaaffiin itti aantu Imaan Ahmad yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee jee jira wa alaikum salaam jalaa'inne Imaan dalaadana fakkaatti gaaffiin takkaffaa irratti argamtu afnaan harma hangam takka hoosistee gaaffii bareedduudha lammaffaa irratti yuutuubara ta'uun gaariin isaa maali hamaa hamtuunoo maali eeywa gaaffii takkaffaadha jechuudha afnaan harma ilaa ji'a 11tiin hoosise ji'a 11 boodallee isumaa didee firraa jechuudha harmi hayyawaan baay'ee hin qabneef jecha firraa didee itti aansuudhaaf ammoo yuutuuba faayidaa isaatti yuutuubara ta'uun gaariin isaa maali hamtuun isaa too maali yuutuuba gaarii ta'uun isaa jechuudha amma namni tokko akka dhuunfaatitti gizee jiraatu jechuudha nama hanqa muraasa takki immoo nama hanqa faamilii takki hiriyaa yoo ta'es nama hanqa si wajju wal beektaa jechuudha yuutuubara ta'uun kee nama hedduu biyya adda addaa biyya garagaraa sanii wajji obboleeyyan si godhaa jaalala addaa siif uumaa hiriyaa hedduu siif horaa gaariin isaa jechuudha isin wajjiin faa walla warsiisuu jechuudha gaariin guddoon jechuudha isin na jaalatanii jaalalatee san akkaataa itti na ibsatan kana arku namni hangam wal jaalataa namni hangam wal jabeessaa yuutuubarratti waa'een arkeef jecha gaariin isaa kana jeetiin yaada itti aansuudhaaf ammoo badaan isaa hoggaa namaa fi nama waliin buusu jechuudha. Kana jechuudha gaaffiin sadaffaa of duraaf biyya kam jiraachuu barbaadda hajoo egaa isiifis yoo barbaadde deebisuu hin dandeessa. Biyya alaa hin jiraachuu fedha. Duraan dursee Adaamaa irratti aansuudhaan biyya alaa Ameerikaan fedha wallaahi dhugaa dubbachuu. Gaaffiin itti aanu maashoo assalaamu alaikum ummu afnaan akkasumatti ummu afnaanii fi ummu kaanus baay'ee isin jaaladha. Anaa olitti rabbiin isin haa jaalatu gaaffiin kiyya atii fi ummu kaanus eessatti wal bartan erga wal bartan hangam turtan akkanaaf deebistu egaa abdii guddaan sirraa qabasin jetti naafi kaanus jechuudha bakkitti wal barre duraan dursee isiin yuutuuba na dura eegaltee yuutuuba irrattiin arkuu ture jechuudha viidiyoo isaanii waggaa diraamaa hojjettu itti aansuudhaan immoo osumaan isii wajjin wal baruuf hawwii qabu Facebook irratti jechuudha viidiyoo footoo takka gallakkisee koomentii bareedu takka naa kennite akkasitti gama miseenjaraa hin dhaqee wal dubbisne miseenjara Facebook irra wal barre walumaa galatti naaf isiin YouTube irra wal barre Facebook YouTube ala wal barre. Ayya gaaffiin itti aanu Halima Ahmad jettu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamoo fi jaalatamtu ayyaan gaaffiin qaba ati baalee aanaa qarsaatiif fira qabdaa'e. Nama beekunatti fakkaataa gaaffiin sii qaduraa kan. Jechuun baalee aanaa qarsaati naman qabu hin beeku jechuudha. Atuu fira hiyyagaa maaliif Oromoon akkuma wal beeyi Oromoo jechuun fira guutumaa guututti waan dhiiga takka taaneef ammas namni wal fakkaatu waan addunyaarra jiruuf jecha akkuma fira hiyyatti na izaabiin jiran. Lammaffaa ati yeroo baay'ee uffata sii sattaratu maa hin si sattaru maa hin uffanne ati dubartii muslimaa amala yeroo rifeensa kee hidhattu gad qabii. Okay, abshirra bichitiya ani gaawwamaa sattara dura fakkaata garuu abshira gorsa kadisniin furdaan sattaradha. Ayee gaaffiin itti aanu Tigist tan jettu takkaffaa irratti ati warra keetiif mucaa meeqaffaa? Egaa ani warra hiyyaaf jechuudha ummaan tiyya ijoollee 9 dhalte maashaallah 9 irraa 7 jira 7 irraa ammoo ani jaffaati tokko bichaan na duuba jira jechuun mucaa tokko bichaa. Egaa gaaffiin isii tanuma tana fakkaattu lammaffaa irratti obboleeyyoon dhiiraa fi dubaraa meeqaa
qabdaa jechuudha kanaas kanuma keessatti xumure. Egaa obboleeyyan dhalaa nuti nama sadii warri dhiiraa ammoo nama shan amma warri jiru jechuudha dhiirti. Lamanii du'anii ummaanti nama torba dhaltee dhiira lamanii du'anii annutu hin beeknu jechuudha warra nurra gurguddaati. Garuu warri jiru dhiira shanii fi dhalaa sadii an dhalaa keessaa jechuudha tattiin xiqqashooti yaani warra obboleeyyan kiyya lamaa warra dhaloota kiyya beeku jechuudha. Gaafiin itti aanu umriin kee meeqa odoo hin sobin? Meeqa akkaan joon isaanummaa naa murteessanii gaa. Odoo hin sobin meeqaa nu ibsii jaan ibsuuf yoo dandeesse? Umriin jechuudha ammaan tana waggaa 25. Akkana gaafiin itti aantu hojiin kee maali achitti biyya jirtu tanatti? Hojiin jechuudha yootuma kan amma manaan jira nan jedhama. Yeroo abbaa warraa si fuudhu dubrummaa qabdaayii. Asta. Tana isuma silaa gaafattanii bareedaadha. Niin qaba gaa. Kanaafuu isaa guyyaa biraatiin deebisaaf akkas taanaan. Egaa isa gaafadhaa isin jaamaaliif isarraa bareeddi. Gaafii jaaffaa jaarsa kee dura jaalallee qabda ture yoo qabaatte maaliif dhiista? Deebii tiyya naa deebisi. Egaa an jaarsa kee dura jaalallee hin qabu jechuun namni jaalarraaf baree fi namni heerumarraaf bareewu isaa taraafiin masaanullee hin jaalannee siniif agartu. Akkana jechuudha. Jaalattee hin jirtu jechuudha. Hin jaalannee. Dhugaa? Maatuun beektu. Ammaatti biraa. Beektaa. Adama Haji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marru show galatoon wanta isin nu qopheessitan drama fi waan biraa waan bareedaa baay'ee nu gammachiisaa jirtanii jajjabaadhaa. Gaafiin kiyya drama masaanuu maaliif nu duraa hambistan? Yeroo hojjettan eenyutu bikka bu'e kulanii hojjeta? Galatooma kana gaafiin kiyyaa. Egaa drama saanuu sinirraan dhaabne drama saanuu inshallah yeroo gabaabaa keessan ni dhufa. Akka addaan kutamnetti kutaa dheeraa isiniif waraabne waan isiniif dhiyeessuu feenuuf jecha akkanatti isinirraa ture inshallah yeroo gabaabaa keessatti kutaa akka addaan cinne wal jala isiniif finna. Itti aansinee immoo namni bakka buusnu inshallah qophiin isaa xumuramtee jirti achumarratti agartan. Hayeegaa gaafiin itti aantu Bestulu tayettu yoo jaarsa keerraa na qabe maal gootaa? Lammaffaa jaartii abdiinaaf dhiyeessi inni sadaffaa kulanii roozaa deebisi. Egaa jaarsa keerraa yoo jaalalti si qabe yoo akka kiyyaa kan taatuuf taate homaa rakkoon qabuun siin jaa. Kulanii fi roozaan homaa waliin taane yaani obboleeyyuuma rabbiiti. Jaartiin abdii immoo as hin jirtu laa isiniif hin dhiyeessaa. As hin jirtu biyya tana jechuudha. Kanuma jechuudha. Hayeegaa gaafiin akkuma itti fufetti jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siin jetti gaafiin qabaa gaafiin kiyya takkaffaa irratti salaamtaa deebisama. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Osoo jaarsa kee tee hin heerumin dura jaalallee ni qabda. Tungaaf mareefu dhiyaatte obboleeyyoon meeqa qabda? Haadhaa fi abbaan kee lubbuun jiranii yoo jiraatan rabbiin umrii isaan haa dheereessu. Sadaffaa afnaan moo jaarsa kee irra jaalatta? Afraffaa ittiin fufaa? Qo'ee turame. Obboleeyyanii deebiseetiin jira. Haadhaa fi abbaa hiyyaatillee isin deebiseetiin jira jechuudha. Haadhatti yaa jira malee abbaan kiyya hin jiru. Afnaani fi abbaa warraa kiyyaa yaa Allah. Afnaanis ilmootiya abbaa warraa kiyyaas abbaa warraati. Isaan lachuutu kamirra jaalatta? Gargar maan jaaladda? Isaas ni jaalladha isis ni jaalladha. Deebisaa takka barbaadan? Akkam? Eenyurra jaalattaa? Kamirra jaalattaa? Isaan lachuu wal qixaan jaaladha ija bitaa ija mirgaati. Hayeegaa haa ta'u akkumatti fufee jira gaafii afraffaa piraankii hanga ammaas sirratti hojjetame keessaa hamtu hedduu si aarsee? Piraankii hanga ammaan irratti hojjetan keessaa hedduu na aarsee jechuudha. Hedduu na aarsee ka telefoonaa ka illeen irratti hojjete sanii maaliif waan takka waan hamileen eeggattu takka akka nama sii fidee godhee gisee
تليفون تعال زيني قباس يدونا ما عسدي هدو تناس تبرانكين مرة وجوتان كيس عسل قافين تيانو ذاكر ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنجنة جرا قافي تكفى تلون جول ليساتي إرجع يمن دفه وقامك لما فوزيا في تلون مال وليتهن خنشونا غينا بتي إنسان مسلمي سنيت ما إنسان قاف أيوة تلاقي إنسان مرة دي بيسار كتني akkasi gaafii itti aantutti dabarra maaliif gaafii waa'ee isaaniitis guyyuma isaan dhiyeessine isaan waa'ee isaanii haasoo qabani waa'ee isaanii nuti haasoo hin qabnu waan jiruufi akkasi gaafii itti aantu Halima assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu osoo abbaa manaa kee dirqamaan jaartii lammata fuudha jedhe yoo hin fuune waggaa 6 mana hidhaa keessa turi yoo jedhan kan filattaa فودو في وقا جامانه هدا خيستي أدبمو جارسي هاي دو غافي جايبان نغافتي غافي جايباتي دران درسي جارسي يكنا رفودو ينبر بادو سنو واين أكيني نرفودو ينبر بادني في تفودا فوراتنا تديد ديبستاني اتيان سودارمو وقا جاهدا موانا ويتكافلة تاتفودا يخوصاني روية Akkumatti aanutti itti fufnee jirra gaafii teessanii siifan malaaku tajattu gaafiin koo kan takkaffaatti nama akkam jibbitaa namaan akkaan jibbu jechuudha duraan dursee nama faraduun jibba itti aansuudhaan faradaa gisee jaan kaa nama nagarree nama akkanumatti asuma nama kajibu tokko an nama akkasiitiin jibbaan nama faradaa nama horee kana jibbitee jechuudha. Akkasuma akka nama faraduun jibbattee jirti. Itti aansuudhaan ammas nama if jaalatu. Nama ifuma isaa if jaalatu. Nama akkasiiti. Namni if jibbuu jiraatu. Jechuun nama if jaalatu giseen jiru ni jiraami anuma gisee jiru kaawaa hunda anu. Tonicheeti ji. Hara gaafii lammaffaa dabarra haadha feemoo abbaa kee jaalataa isaan lameen keessaa eenyu baay'ee jaalatta? Dubbiin ture ulfaatti garuu ani jechuudha abbaa kiyyaanaa ijoolleen raadiyoo Rabbi Rahmataa godhuu fi jechuun ifin beeku gaafa abbaan kiyyaduu waggaa 4-5 akkana hedduu ifin beeku abbaa kiyya sanuu hammaan kana fuula isaatu yaadadhu hin beeku namni hin jaaladhu haadha tiyyaa jechuun maaliif haati tiyya rakkoo fi balloo hunda nurra dabarsitee waan nu guddisteef jecha miyaa haadha tiyyaatiin beeka malee miyaa abbaa kiyyaa waan hin beekneef haadhuma tiyyaan jaaladha. Gaafiin sifan akkuma itti fuftetti jirti gaafii sadaffaa gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda? Gara fuulduraatti fuuldura kee rabbumaa beekaati hin beektu garuu namni waan karoorfatee qaba. Karoora kiyyaarratti immoo waniin hojjechuu barbaadu jechuudha. Akka ammaa kana osoo hin taane kanarra xaxawwaree takki immoo kanarra fooyya'ee hankaan ammoo jiru kanarra fooyya'ee artistii beekamtuu Oromiyaa keessaa tan filatan takkita jaalatan ta'uun barbaada. Ayee gaafii afraffaa mucaa keessan gara fuulduraa yookaan yeroo guddatte maal akka ta'uu barbaadda? Mucoonti jechuudha gaafa guddattee gaafa akkasumatti ilmoo diinaa akka taatuun barbaada. Itti aansuudhaan ammoo akka diinaa barattuun barbaada. Itti aansuudhaan barnoota ammayyaatirraa ammoo akka doktora taatuun barbaada. Gaafiin si akkuma itti fufa jira gaafii baay'ee waan gaafatte jecha gaafiin shanaffaa gara biyyaa galuu hin yaadne yeroo ammaa kanatti. Wallahi gara biyyaa galuu yaadeetiin jira maaliif ergaan biyya galee as deebi'ee amma waggaa 5 anaa dhufee waggaa 3tiin galee as deebi'ee amma waggaa 5 biyya galuu akka ajaa'ibaa yaadnee jirra amma inshallah galuudhaafis karoora baasaa jirra. Gaafii jahaffaatii fi hammaayyii siifan si gaafatte keessaa eessa yoo jiraatte sitti tola yookaan biyya kana osoo jiraadheera tahe kan jettee hawwitu biyya kamii? Wallahi duraan dursee Oromiyaa Finfinnee jechuun Adaamaa filadha. Gaafiin itti aantu mustariyaa fi ati walitti dhiheenya qabdanii
qabdan siyaalo qonni keessan wal fakkaataa. Egaa naaf mustariyaa walitti dhiyeenya hin qabnu hiriyyummaa malee walitti dhiyeenya hin qabnu hiriyyummaa rabbiiti. Loqonni keenya wanti takka ta'eef waan Harargee taaneefi. Mudannoo kee akkaan si gaddisiisu nuuf himi erga biyya namaa dhufte. Mudannoon tiyya akkaan na gaddisiistu ergaan biyya namaa dhufe. Akkaan na gaddisiiste jechuudha. Safwaan marraayii akkaan na gaddisiiste. Guyyaa takka jechuudha. Eega asrii bahee hin galle ilaa ganama eegee galuu didee afnaan fardheetiin galgala akkasi buleetiin ganama ka'ee afnaan fardhee bakkaan isan barbaadin hin qabu. Bakkaan isan barbaadin mana rifeensaa maal bakki takka larraa naaf telefoon isaanii dawwala cufaa kaaniin dawwala cufaa bakka meeqatti isa dawwalee dhabeetiin haalaan aaree haalaan hin gadde ana akka taaskiin deddeemee isa barbaadaa jiru jechuudha. Mustariyaa irra dawwalee telefoon argaan qabu mustariyaan Mustafaa irra dawwalte akkasitti mustashfaa jirraa naan jaan asriidhaa bar yeroo san jechuudha ganamaan deddeemee hin barbaadu jira. Asrida mustashfaa jirraa kijibaan see maaliif guyyaa san ooma fuudhu dhabameen see'u. Mudannoo kanaaf aannan qunname hedduun aare garuu guyyaa san wallaahi takka akka guyyaa san itti aareen beeku. Gaafiin itti aantu deebistee jirtallee na fakkaata obboleeyyan dhalaa meeqa qabdaa kan dhiiraa meeqa qabdaa deebisteerta maatii kee akkamiin laalta hangam takka isaan jaalatta. Maatii kiyya wallaahi haalaan hin jaaladha hanqana jee hanqaan itti ibsuun qabu maatii jechuun maatii gizee jaanu maatii jechuun maatii haadha warra abbaa namoo maatii jaalatti baananii walumaa galattuu maatii wanni jaamu maatii hanqaetti itti ilaaltu hin qabdu maatii ta'e maatii tiyya hanqana jee hanqaan itti ibsuun qabu jaalala isaanii hedduun jaaladha. Jaalalli Safwaaniif qabdu nu ibsi. Jaalala Safwaanii qabu akkana jee akkaan itti ibsuu danda'u hin jiru hedduun jaaladha hedduun kabaja. Diraamaa kolfaa sii dalagu jiru waasi mudatee ni beekaayee. Diraamaa kolfaa na mudatee beeka. Diraamaa kolfaa gizee daleenu jechuudha. Guyyaa takka kaniin hedduu kolflee jira jechuudha osoo dalagu jiru hedduun kolflee. Abbaa manaa kee hamma si jaalatu ni beeytaa jaalalti si qabdeetoo ni beeytaa. Abbaa manaa kiyya hanqana jaalatu isuma beeka garuu na jaalata gaa hanqana jee ibsuu hin danda'u. Jaalaltinoo si qabdee. Na qabde gaa isuma irraa na qabde. Hayyeegaa hordoftoota fi daawwattoota marruu shawuu arraan tana qophiin teenyaa akkuma gartee armaan gaditti isinii dabarsine kana fakkaataa komentii teessaniis guututti illee isinii deebisuu baannu warrin gartee komentiin teessan kannattanii asirratti isiniif hin dhiyaatinis hedduu dhiifama nu godhaadha maaliifi viidiyoo kanaa ol dheerachuun qabu guyyaa biraa komentii teessan isiniif deebisuuf abdiidhaan isiniif dhufna. Gamanumaan gaa waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jaa chaayinaala keenya marruu shawuu akkasumatti afnaan OoroTubes dheeyxanii like share subscribe godhuudhaan maatii keenyaa warri maatii keenya hin ta'in akka maatii keenya taatan isin afeerraa gamanumaan gaa dhaamsa maayyii waan jettee irraa guutuu yoo qabaatte carraa siifanneetiin jira. Egaa nu hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa gaafii babbareedduu fi gaafii ajaa'ibaa nu gaafattanii hedduu galatoomaa hedduun sin jaaladhaa isinillee akkasumatti akkana jaalattan abdiin sinirraa qabaa. Dhaamsa kiyya kamaxarrashaa anaa dhufuu kiyya irratti nama adda addaa nama garagaraa isiniif qabadheetiin dhiyaadhaa inshaallah bi'indillaa akkasumatti gaa subscribe like share godhuun dagatinaa waan na daawwattaniif galatoomaa. Hayyeegaa daawwattoota keenya hanqa qophii biraatii walitti deebinutti arraan tana gamanumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.